Namoonni hedduun kaleessa keessa yookaan boru keessa jiraatu jiran har'a quban qaban. Osoo kaleessa kee keessa yookaan boruu kee keessa jiraattuu harri akkas hin dabarre. Kaleessa kee keessa jiraatuun fuuldura deemurraa si dhorkiti. Boruu kee keessa jiraatuun immoo har'arra jiraatuu si dhorkiti. Aristootil yeroo takka akkas jedhe. Ijoolleen waan boruu haasoyti. Sababnis kaleessa hin qaban. Maanguddoon immoo waan kaleessaa haasoyti. Sababnis boru hin qaban. Kaleessis borus kannaadha. Garuu bu'aa qabeessa haa ta'u yeroo hagam kaleessa kee keessa yookaan boruu kee keessa jiraatteedha. Afeerraan tiyya kaleessas daawwadhu borus daawwadhu garuu har'arra jiraadhu.